Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa barattoota muummeewwan barnoota adda addaa jalatti barsiisaa ture 1900 ol eebbise. Barattoota eebbifaman 1902 keessaa 1100 digirii jalqabaatiin 800 immoo digirii lammaffaan baratan. Eebbifamtoonni 552 dubartoota. Kanaan alatti Yuunivarsiitii Amsterdam wajjin ta'uun barattoota speeshaalaayizeeshiniidhaan baratan 121 eebbiseera. Obbo Shamsaddiin Huseenii fi haati manaasaa Hawwii Adam barattoota guyyaa kana eebbifaman keessaayi. Barnoonni baran sirriitti barnoota barbaachisaadha. Garma fuula duraatti akkaataa amma waadaa gallee barraa baaneen hojii guddaa uummata kanaaf hojjechuudhaaf kutannoodhaan kaanee jirra. Yoo Rabbi nu gargaare waan guddaa hojjannee jennee abdii qabna. Qulqullinnaa fi kaka'umsaan amma nu keessa jiru kanaan hojjettee yoo galle waan guddaa eegna. Gammachuu dachaa ta'e qaba, bu'aa bahii hedduu qabas. Gargaaree ol cinaa dhaabbanneetiin asiin geenyee jirra, galata Rabbii haa ta'u. Obbo Andu'aalam Filfiluu immoo qabxii olaanaa galmeessiseef waancaa badhaafameera. Waancaan kun kan argame hirriba dhabuudhaan hojjechuudhaan halkaniif guyyaa dubbisuudhaani. Kun immoo yaa deeggarsa Waaqayyootiin ta'e jechuudha. Namni ofiin amanee hojjete yaa kanarra ga'uu danda'aadha. Kana caalas milkeessuu danda'a jechuudha. Mul'ata bara 2022tti hooggansaa fi pabliik sarvaantii naannichaa gahoomii arguuf qabate milkeessuuf hojiilee dandeessisan yuunivarsiitichi raawwateera jedhan pirezidaantiin yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Dr. Garramoo Hulluuqaa. Bara 2022tti hooggansaa pabliik sarvaantii naannoo Oromiyaa gahoomii arguu jedhu qabatee hojjechaa jira. Hojiiwwan yuunivarsiitiin amma har'aatti hojjete daandii mul'ata isaa galma gahuu isa dandeessisurra jiraachuusaa agarsiisa. Gama kanaanis gumaachi yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa taasisaa turee fi taasisaa jiru guddaadha. Hojiilee leenjii fi gorsaa irratti seektaraalee hojii naannichaa faana raawwataman keessaa akkaataa galiin naannichaa dabaluu irratti qorannoowwan raawwatame akka fakkeenyaatti ka'aa ibsan. Humna galii walitti qabuu naannoo Oromiyaa jijjiirama argame duuba yuunivarsiitiin keenya akka jiru beekamaadha. Dabalataanis qormaata gahumsaa hojjetootaa kennuu, teknooloojii babal'isuu, aadaa qorannoo irratti mari'achuu, riisarchi seminaars, joornaalii yuunivarsiitichaa yeroo isaa eegee akka maxxanfan taasisuu, kora qorannoo biyyoolessaa fi idil addunyaa gaggeessuu, hojii kominikeeshinii fi qunnamtii, itti fayyadama bajetaa akkasumas hordoffii kenna barnoota sagantaa barnoota PhD akka fakkeenyaatti caqasuun ni danda'ama. Saganticha irratti kan argaman miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa fi walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota misooma humna namaa fi bobbii hojii fi teeknooloojii Dr. Nagarii Leencoo riiformiin biyyattiitti eegale galma gahuu kan danda'u humna namaa fi teeknooloojiin deeggaramuudhaan jedhan. Bara innoveeshiniif bara teeknooloojii carraa bal'aa itti argachuu dandeenyu ta'uun bulchiisa yoo laallu yookiis dhimma governance biyya jijjiiruu danda'u yoo laallus akka naannoo keenyaattis ta'e akka biyyaatti hooggansa jijjiiramaa heddumminaan leenjisaa kan jiru ta'uun ni beekama. Kun immoo barnootaan dhugooma waan ta'eef ergama addaa kennameef giddu galeessa taasifachuun yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa fi kanneen biroos cichoominaan hojjechuu qabuu dhaaman. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo ofiisaa kan qabu yoo ta'es akka yuunivarsiitiitti addunyaalessa waan ta'eef homaatiin utuu hin daangeffamin mul'ata isaa bal'isuudhaan gama hundumaan dorgomaa ta'uu fi hojii gaarii jalqabe kana qo'annoo fi qorannoo rakkoolee uummata keenyaa fi kan biyya guutuu furuuf danda'an irratti xiyyeeffachuun jireenya uummata keenyaa akkasumas kan hawaasa yuunivarsiitichaas dabalatee fooyyessuus cimee itti fufuu qaba. Yuunivarsiitichi hundeeffama isaarraa eegalee sadarkaa dippiloomaarraa hanga digirii lammaffaatti barattoota 64 eebbisuun ibsameera.